Oduu ammee torban muraasaan dura viidiyoo irratti afaan ishee carqiin cuqqaalamee fi miilli hidhamee yeroo dararaan irratti raawwatu kan mul'ataa turte shamarree Nahimaa Jamaal gadhiifamte. Kanneen ishee guran doolaara 6,000 yookaan qarshii Itoophiyaa 700 fi 50 kaffaltan malee kana achi suuraa reenfa ishee isiniif ergina jechuudhaan viidiyoo ergaa maatii doorsisaa turaniiru. Shamarree Nahimaa Jamaal ergaa Liibiyaa harka hidhattootaatii gadhiifamtee booda gaaffiif deebii BBC wajjin taasifteetti waan baay'ees dubbatteetti. Lammiileen Itoophiyaa hedduun mana hidhaa isheen keessa turte keessatti akka argamanis ibsiteetti. Bal'ina isaa isin biraan geenya. Lammiileen Itoophiyaa bulchiinsa Soomaaliyaa Puuntland jiraatan dararamaa jiru. Itoophiyaanonni lakkoofsi isaanii hedduu ta'an Soomaaliyaa keessatti reebamaa jiru jedha gabaasi ba'e. Dararri irra gahaa jirus itti cimuu himanii jiru. Ofii maaltu uumamee Soomaaliyaatti Itoophiyaanonni argaman sababa maaliitiif reebichiif dararamni itti hammaate kanallee bal'ina isaa isin biraan geenya. Nagaaf jaalalli ardii jirtan maratti sinaa qaqqabu daawwattoota keenya odeessa wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadha like share commentis godha. Yeroo kana gootanii kaasee yeroo hundumaa oduuwwan haaraan wayita gadhiifaman dafanii isin qaqqabu. Kallattiin gara oduu keenyaatti wal wajjinaa dabarru. Viidiyoon kun namoota baay'ee biraa akka qaqqabu like gochuun jalqaba. Nahimaa Jamaal Liibiyaatti kan guramtee gadhiifamte. Torban muraasaan dura viidiyoo irratti afaan ishee carqiin cuqqaalamee fi miilli hidhamee yeroo dararaan irratti raawwatu kan mul'ataa turte shamarree Nahimaa Jamaal gadhiifamte. Lammiin Itoophiyaa barumsa addaan kuttee kan caaluttan ba'a jettee waggaa darbe caamsaa keessa magaalaa Shaashamannee irraa ka'uudhaan gara Awurooppaa utuu deemaa jirtu Liibiyaatti harka hidhattootaa buute. Kanneen ishee guran doolaara 6,000 yookaan qarshii Itoophiyaa 700 fi 50 kaffaltan malee kanaan achi suuraa reenfa ishee isiniif ergina jechuudhaan viidiyoo ergaa maatii doorsisaa turan. Nahimaan yeroo akkamitti akka gadhiifamtee dubbattu BBC wajjin jechuudha. Hunduu kaffalameefiitu magaalaa fidanii na gadhiisan jechuudhaan erga baatee booda BBC Afaan Oromootti himteetti. Maatiin Nahimaa maallaqa gaafatame kaffaluun akka itti cimu himuudhaan birmannaa gaafatanii turan. Viidiyoon ishee achi booda gadhiifamee namoota hedduu biras ga'e. Amma garuu hiikamuu ishee mirkaneessaniiru. Obboleettiin ishee Iftuu Jamaal akka ibsitetti kanas ergine qarshii Itoophiyaa birri 300 qofaadha. Kana achi gargaarsuma achi walitti qabameenii kan isheen gadhiifamte jechuun BBC'tti himteetti. Ishee waliin kan ugguraman lammiileen Itoophiyaa baay'ee ta'uu Nahimaan himteetti. Ishee fi kaan muraasni kaffalameef qofti gadhiifamus dubbatteetti. BBC'n bilbilaan yeroo ishee dubbisu dadhabbii fi dhukkubsattee akka jirtu haasaa ishee irraa hubachuun ni danda'ama. Godaantota qabanii qarshii gaafatuun dirqisiisuun gurguruun illee Liibiyaa keessaa akka jiru kana dura BBC lammiilee Itoophiyaa kaanis dubbisee gabaaseera. Nahimaan baatii 8 dura ture bakka dhaloota ishee irraa naannoo Oromiyaa magaalaa Shaashamannee irraa karaa Gondar biyyaa kan baate. Haa ta'u malee harka hidhattootaa bu'uun dararaa arguu himtee jirti. Isheen ala godaantonni biyyoota Afrikaa kaanis rakkoo wal fakkaataan isaan qunnama. Dhaabbileen mirga namoomaa wanti Liibiyaa keessatti adeemu daldala garbaati jechuudhaan ibsu. Haa ta'u malee addunyaan gurra dhoowwatee jira. Nahimaan kan gadhiifamtee guyyaa lamaan dura gaafa wiixataa jalqaba torbanii akka ta'e kan himte yommuu ta'u maallaqni hunduu kaffalamee fi magaalaa fidanii akka gadhiisanis ibsitee jirti. BBC Afaan Oromoo wajjin gaaffiif deebii kan taasiftee Nahimaan durumayyuu gara Liibiyaa maaliif akka imalte yeroo dubbattu gara Liibiyaa kanan imaleef hojii hojjechuufan dhufe hojiin akka jiru natti himanii jechuudhaan dubbatti.
naman biyyatti beekutu asitti na ergee dallaalaas ta'uu danda'a jechuudhaan namni tokko Liibiyaa hojiin jira jedhee akka ishee ergee ibsitee jirti. Itti dabaluudhaanis reebichi beeluunis waan baay'ee Liibiyaa keessatti godaantota mudataa akka jiru kan ibsite yommuu ta'u, nyaanni hin jiru, mokoroonii qofaatu jira, isayyuu guyyaatti si'a tokko qofaa sooranna jechuudhaanis dubbattee jirti. Guyyaatti si'a tokko qofaa soorachuu fi sababa sanaanis dhukkubsachuu kan ibsite Nahimaan darara baay'eetu jira, waan baay'eetu jira, kan kana jedhee sitti dubbachuullee hin danda'u, bilbiluullee nan sodaadha, wanti hunduu waan nama sodaachisuuf waanan godhu hin barre, dadhabbiittan jira, dhibeenis na qabattee jirti jechuudhaan dubbattee jirti Liibiyaarra. Nahimaan shamarreen Liibiyaatti harka hidhattootaatti kuftee fi qarshii Itoophiyaa 750,000 kadhatanii akka gadhiifamtee dubbattu kun bara darbe barumsa ishee kutaa 11ffaa adda kuttee gara Liibiyaatti akka imalte dubbatti. Itti dabaltees fuulduratti maal karoorfattaa jechuudhaan BBC'n gaaffii gaafatus wanta baay'ee keessa darbee wantan as ga'eef bakkuma yaadi sana deemuun barbaada jechuudhaan gara Awurooppaa achumaan imaluu akka barbaaddu erga gadhiifamtees dubbattee jirti. Wanti narra ga'e akka namarra ga'u hin barbaadu kan jette Nahimaan karaa kanaan akka hin imalleen dhaamuu barbaada jechuudhaan lammiilee Itoophiyaa karaa Liibiyaa gara Awurooppaatti ce'uudhaaf imala taasisan akeekkachiiftee jirti. Osoo biyya isaanii keessa ta'anii wayyaa darara baay'eetu jira, hiriyoonni koo karaa irratti du'aniiru kan jette Nahimaan dhiirota lamadhaa Finfinneetti wal barree osoo deemnu gammoojjii Saaraa keessatti bishaan dhabanii dheebotanii utuun ilaaluu du'anis jettee jirti. Owwaaluun hin jiru kan jette Nahimaan cirrachumaa irra naqnee dabarree isaan awwaaluuf humna hin qabnus jechuudhaan dubbattee jirti. Lammiileen Itoophiyaa Somaaliyaas mana hidhaa isheen keessaa gadhiifamte keessaa hedduu akka ta'an kan dubbatte Nahimaan lakkoofsaan illee hin beeku, walumatti dhibbanii ta'u jechuudhaanis ibsitee jirti. Ammallee sodaa keessan jira, ammallee Liibiyaadhuman jira, wanta bor uumamuu hin beeku, waaqatu beekaa kan jette Nahimaan namoota ishee ugguran eenyu akka ta'ee fi namoonni lammiilee Itoophiyaa fi Somaaliyaa Liibiyaa keessatti ugguranii maallaqa gaafatan kun eenyummaa isaanii akka adda hin baafannee dubbatti. Sababa isaas yeroo ibsitu eenyu akka ta'an hin beeknu, bar fuula isaanii hin beeknu jechuudhaanis dubbattee jirti. Qooqni afaanii isaan dubbatan garuu afaan Arabiffaa akka ta'ee fi namni isaanuma keessa Arabiffaa isaaniif hiikee walii galchaa ture akka tures ibsitee jirti Nahimaan. Kanaaf lammiileen Itoophiyaa gara Awurooppaatti wayita imalan karaa seeraan alaa isumayyuu daandii karaa Liibiyaa irra ba'urraa imaluu akka hin qabne hubachiiftee jirti. Karaa sana yoo fayyadamtan du'aaf jireenya gidduutti rakkattu. Kanaaf lammiileen Itoophiyaa biyyaa ba'urraa achuma teessanii waan argattan hojjechuu wayya, yoo baatan ammoo karaa Liibiyaa irra hin bayinaa, du'aatu isin eeggataa jechuudhaanis akeekkachiiftee jirti. Lammiileen Itoophiyaa Puuntlaand Soomaaliyaatti argaman magaalaa garaagaraa keessa jiran haleellaa garaagaraaf saaxilamuu fi humnaan gara biyyaatti deebifamaa jiraachuu himan. Namni naannoo Oromiyaa Baaleerraa gara Puuntlaand magaalaa Gaarwee keessa jiraatu BBC'tti akka himetti torbee kana gaafa amajjii 25 kaasee lammiilee Itoophiyaa irratti xiyyeeffatamuun saamichii fi reebichi akkasumas hidhaan geggeeffamaa jira jechuudhaan beekseera. Haleellaa lammiilee Itoophiyaa irratti xiyyeeffate kanaaf sababni ammoo lammiilee Itoophiyaa keessaa kanneen gareewwan akka IS waliin hiriiranii mootummaa lolaan akka jiran mootummaan ibsuu hordofee ta'uu ibsaa jiraataan kun. Engadda gaafa amajjii 25 mootummaan biyya kanaa seera wayii baasee, seerri inni baasee ijoolleen Oromoo yookaan Itoophiyaa irraa dhuftee namni tokko shororkeessaa biyya kanaa keessa jiru keessatti hirmaatanii jiran. Kanaaf nama waraqaa yookaan kan baqattummaa qabuu fi kan hin qabnellee ammarraa kaafnee to'achuu qabna jedhe mootummaan seera baafnaan uummanni nutti duule jechuudhaan lammiileen Itoophiyaa biyya sana jiru dubbatee jira. Lammiileen Itoophiyaa bulchiinsa Soomaaliyaa kan taate Puuntlaand keessa jiraatan kun akka himanitti haleellaan kun namoota waraqaa baqattummaa qabanis ta'e kan hin qabne hundumaa irratti kan xiyyeeffatedha jedhaniiru. Namuu bakkuma itti dhiyaatu nama waa dalageetu qabee saamuun mootummaatti kenna jechuun namoonni hedduun humnaan fe'amanii biyyatti deebifamaa akka jiran himaniiru.
nama waraqaa UN qabus kan hin qabnes adda hin baasne namuma magaalaa keessa jiru walumatti haranii nama 400 harra oofan jechuun konkolaattota Itoophiyaarraa muuzii fe'anii fidaniin akka fe'amanii magaalaa Gaarowwee keessaa baafaman himeera namni kun. Lammiin Itoophiyaa waggaa 15 oliif Puuntland magaalaa Bosaasoo keessa jiraachuu himan BBC'tti akka himanitti lammiileen Itoophiyaa garee IS keessatti argaman oduu jedhu dhaga'amu hordofee haleellaaf saaxilamuu dubbatu. Namni lammii Itoophiyaa ta'ee garee IS waliin ta'uun loltoota mootummaa osoo loluu du'ee argame kan jedhuun dhaalattoonni naannichaa dheekamanii lammiilee Itoophiyaa irratti haleellaa geggeessuu himuu namni BBC'n dubbise kun gareen Daesh yookaan IS loltoota mootummaa wajjin lola geggeesse irratti reenfi nama lammii Itoophiyaa argame jedhu kan himan jiraataan magaalaa Bosaasoo kun kanarraa kan ka'e uummanni dhalattoonni Puuntland uummanni kun nu keessaa ba'uu qaba jedhee haleellaa guddaa lammiilee Itoophiyaa irratti geessaa jiru jechuun himee jira. Puuntland keessaa lammiileen biyyoota garaagaraa jiraatanis lammiilee biyya biraa keessaa kan Itoophiyaa lakkoofsaan guddaa akka ta'e himuu jiraataan kun. Taateen guyyootaan dura magaalaa Bosaasoo keessatti ta'e ammoo lammiilee haleellaan akka itti hammaatu taasisuu kaasu. Dhiyoo kana namni lammii Yamanii ta'e tokko halkan magaalaa Bosaasoo keessatti isaa boombii awwaalu waraanni argee isas ajjeesee meeshaa inni awwaaluuf jirus dhoose. Achirraa eegalee wanni kun lammiilee biyya biraa irratti xiyyeeffates jechuudhaan himaniiru. Lammiilee Itoophiyaa Soomaaliyaa bulchiinsa Puuntland keessa jiran BBC'tti akka himanitti namoota hedduu sababa garaagaraan achi akka jiraatan ibsaniiru. Kanneen baqannaan achi jiraatanii fi waraqaa UN qabanis akkuma jiran kanneen waraqaa osoo hin qabaatiin seeraan ala jiraatanis akkasuma. Haleellaan amma lammiilee Itoophiyaa irratti gaggeeffamu osoo gargar hin baasiin akka ta'e kan dubbatu lammiin Itoophiyaa waggaa 15 oliif Bosaasoo keessa jiraatan waraqaa afaan Oromoon barraa'ee nama du'e miseensa IS sana keessatti argame oduun jedhu jiraachuu kan himan yommuu ta'u lammiileen Itoophiyaa kun nama keenya roorroo guddaa kan itti jirtu mootummaarra osoo hin taane hawaasa yookaan dhalattoota achi kan amma rakkoo guddaa ta'es jedhu. Dargaggoonni dhiiraa dubaraan bahanii lammiilee Itoophiyaa saamuu, reebuu fi waan harkaa qaban irraa fudhachuun akka biyyaa bahan itti roorrisaa jiraachuus BBC'tti himaniiru. Haleellaa lammiilee Itoophiyaa irratti xiyyeeffatee akka dhaabbatu jaarsolii biyyaa fi aangaa'ota mootummaa qunnamuun mari'achuu kan himan jiraataan kun uummanni humna keenyaan ol ta'ee aariidhaan bahee nutis qabbaneessuuf yaalaa jirra kan jedhu deebii qaama mootummaarraa argachuu himaniiru. Yeroo ammaa lammiileen Itoophiyaa 400 ta'an mana hidhaa magaalaa Bosaasoo keessa akka jiranii fi namni tokko ammoo du'uu odeeffannoon akka isaan ga'e kan himan jiraataan magaalattii kun sababa du'a lammii Itoophiyaa kana sababa nageenyaaf gadi ba'anii adda baasuuf akka hin dandeenye himanis jiru. Haleellaa fi humnaan biyyatti deebifamaa jiraachuu lammiilee Itoophiyaa himatan kana ilaalchisee aangaa'onni Puuntland lammiileen biyya biraa irraa dhufan keessumaa warra seeraan alaa achi jiraatan irratti tarkaanfii fudhatamaa jiru kana dhimma nageenyaa waliin wal qabsiisu. Bulchaan naannoo Barii Abdirazaaq Alii Shaardoon BBC afaan Somaaleetti yoo dubbatan Puuntland shororkeessitoota biyyoota garaagaraa irraa dhufaniin weeraramteetti jiran. Lammiilee biyya alaa seeraan ala Puuntland keessa jiran adda baasaa jiraachuu kan himan bulchaan naannoo Barii kun lammiileen biyya biroo sanada seeraa qaban akka gadhiifaman kanneen seeraan ala ta'an ammoo gara biyya isaaniitti akka ari'amanis dubbatanii jiru. Egaan daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan chaanaalii keenya subscribe, like gochuu hin dagatina. Saatotaan booda hanga walitti deebinutti nagaan tura.